Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Kello miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa harkaa qabnu kunooti. Shawaa kaabaatti bu'aa booteetti qondaalota mootummaa ajjeesuu waraanni bilisummaa Oromoo hime. Haleellaa Oromiyaa keessatti adeemsisaa jiru jabeessuun waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessitoota paartii bilisiginnaa iddoo ajjeesaa akka jiru himameera. Gabaasaaleen maddeen odeeffannoo wabootti siqeenya qaban akka gabaasanitti Shawaa kaabaa Zalaaliyaanaa hidha bu'aa booteetti gaafatamaa paartii badhaadhinaa dabalatee kaabinooti lama ajjeefamuu isaaniitu dhaga'ame. Haleellaa WBO'n kaleessa adeemsisuun isaa himame kanaan qondaalli mootummaa damee tulluu jedhamu waanichatti itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa akka ta'ee fi Ashaabbir Galataa namni jedhaman ajjeefamuu isaaniitti himame. Haleellaa kanaan waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irraa miidhaa guddaa ga'uu isaas gabaafameera. Akkuma kana kibba Oromiyaattis haleellaa gaggeesseen WBO'n miidhaa guddaa loltoota mootummaa irraan ga'uu isaatu himame. Gabaasa argameen WBO'n zoonii kibbaa godina Gujii lixaa aanaalee garaa keessatti tarkaanfii fudhachuun hoogganaa zoonichaa wabeeffachuun maddeen miidiyaa waraanni bilisummaa Oromoo itti dhimma ba'u gabaasanii jiran. Godina Gujii aanaa Bulee Horaa gandoota akka Eebbaallaa, Rusaa Honquu fi Harxummaa Leemmaa keessatti waraana mootummaa hedduu du'aa fi madoona dabeeraa jedhan. Akkuma kana godinichuma aanaa Qarcaa keessattis tarkaanfii fudhachuu WBO'n beeksiseera. Oromiyaa keessatti waraanni mootummaa fi WBO'n lola gaggeessan ammallee itti fufee jiraachuu gabaasichi ibsa. Bakkeewwan hedduutti waraanni mootummaa miidhamaa akka jiran uummataa fi maddeen odeeffannoo ragaa bahaniiru. Oduu keenya itti aanuun Itoophiyaan qophii waraanaa taasisaa jirtu cimsuudhaan meeshaa waraanaa gurguddaa Raashiyaa irraa fudhachaa akka jirtu himame. Hidhi Abbayyaa ijaaramee bahuun booda ofitti amanamummaan Itoophiyaa haalaan dabalaa akka jiru himama. Inumaa ofitti amanuu keessa darbuun hanga sadarkaa fedhii ishee humnaanis dippiloomaasiinis guuttattuu irra ga'u ishee dubbachaa jirti. Qondaalonni Itoophiyaa dhaadannoo waraana jabeessuu itti fufaniiru. Biyyi jeequmsa waraanaa keessoo raafamaa jirtu Itoophiyaan lola keessoo isheef tasgabbii utuu hin buusin biyyoota ollaa waliin lolatti seenuuf dhaadachuu irratti akka argamtu himama. Akka kanaan gabaasni irra ba'aa jiru meeshaa waraanaa biyyoota biraa irraa galfachaa akka jirtu saaxilameera. Gabaasaaleen ba'an akka jedhanitti Itoophiyaan xiyyaarota waraanaa Su-35 fi Jawar Raashiyaa irraa fudhachuuf waliigaluu ishee sanadoonni miliqanii ba'an agarsiisaniiru. Itoophiyaan xiyyaarota waraanaa sadarkaa olaanaa qilleensaa fi lafarratti qolachuu danda'an Su-35 fi Jawar Raashiyaa irraa fudhachuuf waliigaltee mallatteessuu ishee sanadoonni garee buttootaa Bilaak Miirariin ba'e onkoloolessa 3 fuula intarneetii irratti dhoobameera. Sanadni miliqee ba'e kun paayiloota keessoo dhaabbata waraanaa Raashiyaa Roostek dhaabbata meeshaalee waraanaa oomishuu fi alatti ergu 300 ol qabachuu fi odeeffannoowwan dabalataa kanneen akka gatii meeshaalee waraanaa fi yoo malatti ergamuuf akka karoorfaman ibsu ofirraa qabaachuun ibsame. Biyyoonni xiyyaara waraanaa Raashiyaa irraa fudhatan lakkoofsi addaa akka kennamuuf kan ibse sanadichi kanaanis 231 jechuun Itoophiyaa 364 fi duwwaa 12 dura duubaan Iraanii fi Aljeeriyaa akka ta'e gabaasichi ibseera. Iraan xiyyaarota waraanaa Su-35 fi 48 ajajachuu kan eere sanadichi Aljeeriyaan gama isheetiin Su-57 12 ajajachuu ishee eereera. Waliigalteen kun hariiroon tumsa waraana Itoophiyaa fi Raashiyaa cimaa dhufuu isaa agarsiisaa jedhame. Haalli kun gaanfa Afrikaatti lolli adeemsifamuuf jiru hammaataa akka ta'us akeekeeraa jedhan. Oduu keenya birootiin waraanni mootummaa Itoophiyaa namoota nagaa lasuu kanneessaan ajjeesuu itti fufan. Godina Buunoo Beddellee aanaa Daaboo Aannaa ganda gammoojjii Ayinoo jedhamurraa dhufanii magaalaa Beddelleetti mana kireeffatanii sadarkaa lammaffaa barachaa akka turan barattoonni 4 humnoota mootummaatiin mana keessaa fuudhamanii erga hidhamanii booda namni tokko biraa ajjeefamuuf gabaafame. Maqaan barattoota kanaa Habtaamuu Kennasaa Baqqalaa, Efreem Kennasaa Baqqalaa, Wangeeluu Darajjee Suutumaa fi Daani'el Gaddaggafaa Raggaasaa akka jedhaman yommuu ta'u humnoonni mootummaa mana isaanii kireeffatanii jiraatan magaalaa Beddellee ganda Abbuu Bokkuu jedhamu keessaa erga ukkaamsanii booda jala bultii ayyaana Irreechaa irratti dargaggoo Daani'el Daggafaa ajjeesuu isaanii gabaasichi ibseera. Warreen sadan hafanaa ammoo eessa buuteen isaanii haga ammaa akka hin beekamne himame. Oduma kanaan wal qabatuun godina Arsii aanaa Martii ganda Wataroo Dinnoo keessatti gaafa Irreechaa ganama sa'aatii 5 irratti waraanni mootummaa nama Adam jedhamu ajjeesanii reeffa isaa bosonatti gatanii biraa deemaniiru jedhan. Akka maddeen keenya jedhanitti humnoonni mootummaa kun namoota nagaadhaan karaarra deemuu qabanii galaafatanii jedha. Ajjechaa suukanneessaan akkasii Oromiyaa keessatti erga raawwatamu eegalee waggoonni 7 darbaniiru. Sheekni beekamaan sanbata duraa darbe godina Arsii aanaa Martii keessatti ajjeefamuuf gabaasuun keenya ni yaadatama.
Oduu keenya birootiin Itoophiyaan qaala'insa jireenyaa fooyyessuu ishee himattus baankiin addunyaa garuu qaala'insa jireenyaa itti hammaachuu akka malu akeekkachiise. Baankiin addunyaa biyyoota Afrikaa Saharaa gadii keessatti qaala'insi dabaluu akka danda'u akeekeera. Dinagdeen biyyoota Afrikaa kanneen Saharaa gadii bara kana 3.8 saffisaan guddachuuf kan eegamu yommuu ta'u, kunis gatii tasgabbaa'aa akka qaamoleen imaammata baasan siyaasa maallaqaa tasgabbeessuuf jalqaban irraa akka madde ta'uu baankiin addunyaa kibxataa irraa beeksiseera. Waggoota lamaan dhufan keessatti sochiin kun ni dabala jedhamee eegamaa jira. Baatii eebilaa keessa guddinni 3.5 ture. Sharafa alaa fi qaala'insa jireenyaa biyyoota akka Itoophiyaa keessatti tasgabbeessuun kuufama dhalaa hir'isuuf kan oolu ta'uu baankichi gabaasa Afrikaa Puulsi jedhamu kan waggaa 2 keessatti yeroo tokko baaseen ifoomse. Haalli mijataan kun itti fayyadama dhuunfaa fi investimentii damdamachiisuuf haala mijataa uumaa jira jechuun baankichi gabaasa isaa keessatti ibseera. Haa ta'u malee tattaaffii walitti makamuu faayinaansii dinagdee tokko tokko keessatti kan mul'ataa jiru saffisa damdamachuu to'achuu akka danda'u gabaasicha akeekkachiiseera. Waggoota lamaan dhufan keessatti guddinni waggaatti giddu galeessaan 4.4 akka dabalu baankichi ibseera. Kunis tilmaama jalqabaa 4.3 ture irraa xiqqoo ka fooyyessu ta'uu gabaasichatu eere. Baankichi tilmaama guddina biyyoota kanneen akka Itoophiyaa, Naayijeeriyaa fi Ivory Coast dinagdee gurguddoo naannichaa hundaa fooyyesseen galiin qabatamaan bara kanaa fi waggoota lamaan dhufanitti saffisaan guddachaa akka jiru baankiin addunyaa beeksiseera. Baniinsa paarlaamaa Itoophiyaa irratti pirezidaantiin Itoophiyaa obbo Taye Asqasillaasee haasaa yommuu taasisan mootummaan qaala'insa jireenyaa hir'isuu irratti hojjetaa akka ture ta'uu fooyya'insi argamuu isaas dubbataniiru. Qaala'insi jireenyaa isa ji'a fulbaanaa bara 2016 keessa 19 ture bara 2017 keessa ammoo ji'a fulbaanaa keessa gara 13.9tti gadi bu'eera jedhan. Oduu keenyatti aanuun filannoon biyyaalessa Itoophiyaa marsaa 7ffaan yeroo isaa eegee gaggeeffamaa jedhame. Mootummaan filannoon bara 2018 karaa diimokiraatawaa fi amanamtummaa qabuun gaggeeffamuuf ni hojjeta jechuun pirezidaantii Taye Asqasillaasee dubbataniiru. Mootummaan filannoon biyyaalessa Itoophiyaa bara kana haqa qabeessaa fi amanamtummaan akka gaggeeffamuuf itti gaafatamummaan akka hojjetu pirezidaantichi ibsan. Pirezidaantii Taye Asqasillaaseen kaleessa wayita sirna baniinsa mana maree bakka bu'oota uummataa fi mana maree federeeshinii 6ffaa bara hojii 5ffaa irratti haasaa baniinsaa taasisanitti filannoon biyyaalessa Itoophiyaa 7ffaan bara kana akka gaggeeffamu himan. Bara jalqabne kana kan gaggeeffamu filannoon biyyaalessaa 7ffaan haqa qabeessa, nagaa fi diimokiraatawaa fi akkasumas lammiilee Itoophiyaa biratti kan fudhatama qabu akka ta'u mootummaan itti gaafatamummaadhaan hojjetaa jedhan. Pirezidaantii Taayeen uummanni biyyattii marti karoora gurguddoo Itoophiyaa raawwachuuf jalqabdee fi qaxxifattee akka deeggaranullee dubbatanii jiran. Gama siyaasa biyyattii tasgabbeessuutiin mootummaan sochiiwwan hidhannoo hedduu irratti injifannoo gonfachuun dhaloota eegeriif haaloo fi jibbiinsa hin dhaalchisnu karaa jedhu dursa kennuuniin hojjetaa akka jiru ibsan. Kana milkeessuufis jedhan pirezidaantii Taayeen mootummaan araaraa fi karaa nagaa hordofuun nageenya biyyattii karaa amansiisaa irraa akka bu'u hojjetaa jira jedhaniiru. Ammatti kutaalee biyyattii bakka hedduutti sochiiwwan nagaadhoowwan jiraatanis mootummaan isaan kana dhaabuuf mogolee qabaatus kaayyoo walitti bu'iinsaa injifachuun boruuf haaloo wal dhaalchisuu irraa har'a obsaa fi abshaalummaan nageenya amansiisaa egereef hojjenna jechuun dubbatan. Haalli kunis wal hubannoo sadarkaa biyyaalessaa uumuuf mootummaa biyyaa fudhatama qabu ijaaruuf faayidaa guddoo qabaachuullee dabalanii dubbatan. Kana milkeessuufis qaamni martinuu marii biyyaalessaa keessatti akka hirmaatullee gaafatanii mootummaan amma dhaabbilee biyyattii waggoota dheeraaf saba biyyattii ce'anii tajaajilan akka ta'an hojjetaa jiraachuu dubbataniiru. Waggaa kana lammiilee rakkoo keessa jiran utubuun itti fufaa jiranii dargaggoonnis godaansa seeraan alaa fi akka hin saaxilamne lammiileen biyyattii biyyaan ala jiraatanis mirgi isaanii bakka jiranitti akka eegamu hojjechuu irratti mootummaan karoora fudhatee hojjetaa akka jiru simaniiru. Mootummaan waraana biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru injifachuu ni danda'a jedhullee waggoota 7 darbaniif humna qabuun itti duulee injifachuu akka hin dandeenye ni beekama. Filannoo ammaan dura gaggeeffame mootummaan dirree siyaasaa dhiphisee keessumaa Oromiyaa keessatti bakka dorgomaan hin jirretti filannoon gaggeeffamuun isaa akka beekamu. Oduu keenya birootiin Eertiraan finciltoota irratti leenjisuun nageenya biyyattii booressuuf hojjetaa jirti jechuun Itoophiyaan himatte. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa xalayaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif ergeen Eertiraan dubbii na barbaadaa jirti jechuun ibse. Atakaaroon biyyoota ollaa lamaanii Eertiraa fi Itoophiyaa jabaatee kan jiru yoo ta'u, lamaanuu dabareen dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti wal himachuu jabeessaniiru. Gabaasaaleen akka jedhanitti ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa
xalayaa ofiisaa barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteresiif ergeen Eertiraa himateera. Xalayaan kun obsa qabaachuu fi hangama Itoophiyaan nagaa akka barbaadduuf dippiloomaasiitti akka amantu agarsiisa jedha xalayichi. Mootummaan Eertiraa Itoophiyaa keessatti hojiiwwan tasgabbii dhabsiisuu qindeessee maallaqaan deeggaruun hojjetaa jira ka jedhu xalayaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa haftee loltoota Tplf fi milishoota naannoleen irratti kakaasaa jira jechuun himatte. Haalli Eertiraan itti jirtu madaa waraanaa deebisanii dammaqsuun laalaa ture haaressuun jeequmsa ammeessuuf kakaayyeffatedha jedha. Xalayaa kanas Itoophiyaan kan akka tasaan barreessite utuu hin taane yaaddoo ji'ootaaf dabalaa adeeme irraa akka madde ta'uu isaa akeekkachiifteetti. Xalayaa kanaan Itoophiyaan yaaddoo waraanaa naannichatti dabalaa dhufuu isaas akeekte. Kuta'ee Eertiraan yeroo hedduuf xalayaa kana fakkaatu dhaabbata mootummoota gamtoomaniif ergaa turteetti. Biyyoonni lamaayyuu inni irratti wal himachuu eegaluun kanaan ka jalqabaatu hin taane inumaa erga gaaffii ulaa galaanaa jabeessuun Itoophiyaan murteessitee hojiitti seentee as dhimma irra deddeebiin dhaga'amaa turedha. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo miidiyaa odeeffannoon of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii hafe waliin turtii gaarii.